waan fedhillee namaan jee Anoo takka malee godhanii dubbii adda baafattaa qoy dura. Abusabaddiin duraan duraa baga nagaan dhufte dubbii fi maarreen abbumarraa baatii jedhanii mucaan isaasuu jira. Isumarraa dhageessanii dura baabaa shariyaatitti illee miira qal'aa gallakkifadhuuti mataa walsii ga'u. Sanboota mucaan isaasuu jira irraa dhageessan asirraa isinillee hanga dhiyoo tanaa kan jala buteenyee dhaggeeffataa turre waan inni himatu hundaa'u. Ilmillee qabaachuu baannu haqa dhabuu isaati wanni irraa nu gale nuti haga hubannetti anillee akkam tokkotti wanni yeroo hedduu boo inni himatu taa'ee dhaggeeffataa ture. Shiraatu irratti dalagame na fakkaata. Sariifuu ati isarraa dhaggeeffatanii waan irra ga'ee fi kana inni afaan Oromoo dubbata wajjuma haasofanii walii galtanii turjumaan barbaachisu jechuu barbaadetti. Akkasii shariyaatitti deewaladhuuti deemaa jechuu barbaanna. Nasraa akkasuma miti. Yaa anama ulii isinii kan nalaa dubbin isinirra jirti. Dhiifama wajjimee Sabraddiin inti kishoo ishee waan hubachiisuu qaburraan mucaa kana namni tokko hubachuuf hin dandeenye ustaaza. Baay'ee tokko miidiyaa kanarratti tarii isinis hin agarta malee baay'ee tokko waa'ee meessaatu deemamaa jira jidduu kana. Nama islaama keessa jiru islaama keessa agartanii erbeetti urgifanii ari'uu moo isa agartanii jallataa koota jedhanii yoo ilma jarri keenya ustaatonni keenya guyyaa guutuu itti ol qayyaranii yaamaa jiran nama kana miira dallansuutiin namni kamuu dallanee hin baha agartanii gaafa dallansu ufajjeesu ni jira amantii jijjiiru ni jira sabbar rabbiin arrabsuufaa jechuudha sadarkaa kanarra gahu jira amma mucaan kun saba waan akkasitti isa mudate kanaaf mucaa kana jibba islaamummaan qabu odoo jibba islaamummaa qabaatee namni tokkichi yaamne dhugaatee si ilaalla jetteeni nasran kaleessa haasofsiiftee keessan adii nagaafadhu jettee namni kun jibba islaamummaa eegan qabaatin wannumti rakkoo isaa kana warroonni xiqqoo agartanii dhageettii ummataa fi nama birattis qabdan jechuudha maashaallah yoo dhugaa mucaa kanaa laaltanii qabdanii islaamummaa kana keessatti akka inni deebi'u gootan maal ta'a ummanni ofitti harkisaa jira kan jedhudha gabaabumatti ani toba nama dhuunfaati yoo jigsii yoo walloltee fi ammas yoo hawaasa wajjin walloltee gartee namaan taraarsaa waan rabbii wajjin wal dhabe ammoo isaaf rabbi hedduu namuun jiru gara rabbii toobaa deebi'uudha. Shariyaat illee dawwalee fi bilbilan kaasanii hanqaaniin jiru ammoo yoo wal dhabdee nama dhuunfaati wajjin irraa kan kee dhimmi yoo taate inni shaadaa deebi'ee dhimma sana ammoo gartee karaa saniin akka lafti gaa ramadaanaa yeroon dila hunda hedduun jirtu mee isumarraa mee maal akka inni dhageenyu Sheekota fidattee yoo silaa dubbii olii irra qabdanii nama tokkollee abbumaasoo isa jiru. wallahi hin beekne ammaa baraani turumbaduu nadda wallaani wanti jeemalee wallahi yeroo dila hundan qabu ammas qorii harka kaaniin dhiisanii ariitii janni nasra dhageesse Dhuga. yoo haasawaa manguddummaa yeroo fedhu taate Isiniin guddisaa manguddummaa mee silachuu guddadhaa siifi Nuzambil viidiyoo illee bahaa annin cufadha viidiyoo kiyyaa. Buroo yaadana irraa baasi nasraa ta'e. Ayyee. Dubbii nama harka kaaniin dhiisanii ni ariitii dhageesse. Dhuga. Yoo dhimmi wal dhabdee namarra ka jiraatu taate haa si galee yeroo fedha haasawa fedha si galee. Amma yaamin obboleessa kiyyaa waaddeetiin dhufe yaani akkana waan akkanaatti si barbaanne inni jennaan. Yoo gartee waan shaadaa qabachuudhaa taate shaadaa deebisnee dhimma haasawaa ammoo yoo namni abbummaan fudhatee gartee haasoo yoo jiraate yoo ta'e malee amma dhimma kanaaf amma fudhadhee ammatti fixuu hin danda'u hin kijibu. Si galee amma fuula namaa duratti nama sinirraa fuudhee. Amma kana goona gaa. Marxoon deemaa jedhatan deemaa namarraa buuti jaanii ballama nuu qabdeen nama dabalattee mana keetitti goonaa. Akkasii sirra kaayuus ni dandeenya. Atis fudhattee waan takka nuuf lafa keessa. Mucaa kana dhimma isaa sirriitti haasa'uu barbaachisa beektaa. Qaada suudii tana jiraata. Amma gara nama meediyaa kana dhufee Busamraddiin ni beekta nama gurguddaa meeqaa warri meediyaa kun miira keessa galchee warra karaa deebi'ee hedduu jira. Sii galee.
nama wajjiniin xiqqashoo osuma miira keessa galee xiqqashoo afaan dogongoree sanillee dhiifama gaafatee sababa sanitti irraa buusdanii fiidiyoo irratti dalaganii koommantiidhaan maraachanii geema yoo taphate akka saree xiqqeessanii waa meeqa godhanii beektaa? Mucaan kopha jiraata biyya Suudii san keessa ammas daa'ima miira keessa galee wanni ta'e isaafillee dhugaa isaa dubbannee hawaasnillee waan hubachuu qabu hubatee sheekotii dabaladhu akkasitti dhimma kana sittiin kanaafuu amantaan tun hundaafuu warqiidha. Nasraa teenya wanni nan jee inni gartee wal dhabdeen namaa isaa fi nama hedduu ka jiraatu taate haasoo fadhaa miiri araara fadhaa mi'oonni sun. Rakkoon sun isarraa akka kaatee fi isarra maaltu ka ga'ee fi akkamitti akka wanni kun deema haasoo fadhaa bara akkasumatti akkasumaami. Abusabadii wanni asirraa jette sii galtee. Harma tokko jirtanii bara yoo ammatti atilleen ammatti yoo wani gartee haasaa dheeraa barbaaddu taate saan qabuu jettu. Eega kas saan qabaanne isa qofa shaadaa deebifnee dubbii karaatti murree biraa yaanu bakkuma takkatti hundaa'uu finnaa mana kan keessatti fnuu qabi yookaan mana baabaa sheerrii aditti fnuu qabaati guyyaatti saatti qabadhaa saasii mijjatutti nama ufitti dabali ati akkatti nurraa fudhadhu dhimma kanaa nuti sitti kan inni hin geenye dandeessa nurraa ni fudhattaayii hajuu si gaafatti na fakkaatti. Naagalee khalifa jedhaa akkamiin wanni nan jee bara beekta laman feetu jedha kee. Amma dhimmi amantii ta'e walirraa fudhachuun bareedaadha beekta. Naam lachuu qaba. Shahaadaan beellaman taatu. Lubbuu teenyituun gaarentii harkaan qabnu. Daqiiqaa muraasa sakandii muraasa keessatti waan ta'u hin beekamu. Tigileemi ilmi namaa shahaadaa deebuun dirqama. Dhimma sana ammoo haasa'uun yeroo waan fudhuuf. Naggee kootu seeni mee. Tigileema hin? Obro. Nasraa obse godhamni haasa'u jiru dhaggeeffadhu. Shahaadaan beellaman taatu jechuu kiyya. Haasa'uun immoo beellaman ta'a. Shahaadaan garuu beellaman taatu. Dhugaa. Duraan nama Islaamaa ture mire Islaamaa Muzambil jirta mee ustaaz Igis Taqaabsi dhagaa jira inni waan dichaa jirtoodha Muzambil jirta dhaga'utti jira Abshi dhaggeeffadhu waan ustaazni jiru kan sirriitti dhaggeeffadhu namni dhiibbaa sitti godhu hin jiru waan ati feete qofaa ta'a malee namni tokko dirqii karaa ati feete jiru sirriitti dhaggeeffadhu garuu yaada qaba. Okay asii fitu san booda yaada kana ta'a obsiga Muze obsi dhaggeeffadhu hogga sheenii irraa bu'e san booda yaada kan kee kana ta'a Ustaz itti deebii fayyada deebii fitii fi raga fitii waan jechaa jirtu kana. Hayyee jara keenya abbummaan fedhe namnummaan kamuuhu gartee gaarantiin qabu lubbuu tan. Sakandii takka keessatti rabbii waan fedhe godhuu danda'a. Aan deemuu danda'a abbaan fedhe namni biraallee deemuu danda'a. Sinii galeemi shahaadaadhaaf toobaadhaaf shahaadaa ballaman qaban. Si galee Dhimni irraa hundeen ammoo rakkoon haasawamee furamuudhaaf haal duree gartee ogummaa shahaadumaa wajjin yeroo san goonaa yoo jette sanii asitti yoo amrii rabbii dhufte maal walii godhuu dandeenya. Egaa amriin kuttee maal tokko walii godhuu hin dandeenya. Lakkii ani yeroo saniin haasawameetiin oggaa dhimmi haasawamee booda shahaadaa qabadhaa yoo jee lubbuu isaa gartee isaa irraa masuula homaa rakkoon qabu garuu akka nama yoo islaamaa tokkotti shahaadaadhaaf beellamni hin qabamu. Kan hin jiru. Muzambil dhageesseemi? Bareedaadha. Dubbachuu danda'an of oolcha. Dubbadhu eegaa qabsiisu. Amma wallahi wanti narra dawwalmu jiru kunoo isin eegu jiraan haqiiqatti. Galatooma ulfaadha. Yeroo keessan nuu kennitanii asitti argamuun waan guddaadha. Mammaaka yeroo baay'ee abbaan kiyya naa mammaaku tokko namtichatu baddarraa dhufee gammoojjii mishingaa liqeeffatee jedhanii beekanii. Mishingaa boqqoolloo qaba gaafa inni gartee boqqoolloon kun naaf ga'e sii deebisaa naa kenni jedhee irraa fudhate. Irraa fudhatee namtichi eegee dhabnaan itti dhaqe. Maarree boqqoolloon kee gartee gahutti dhihaate daraare naa deebisii jennaan kootu jedheeni gadi hin bahee. Shubbee isaa ka gubbaa kana irraa as xuruuree sukkuumee kunoo akkanatti na jalaa badee jedhee itti agarsiise. Gizee kana boqotoo isaa kana laalee namtichi kuni hoo maa inni jedheen. Kammaan balleessee guddichi kanaa jedheen okotoo silaa firee ka deebisuuf kana
kaballeessee kana jedheen. Dhugaa dubbachuuf ani nama gartee shekkoleeteenanis waa jechuu danda'u miti. Afaan itti isin afoo dhaabadhuu fi ittiin waa dubbadhu sin qabu. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf ani komii isinirraa qaba. Akka nama wallaalaa tokkotti. Dhimma kana gartanii miidiyaa kanarra bahee dubbadhee sheekonni takka hanga an amantii kana jijjiirachuuf deema hin jijjiiranne jedhee haasa'u maaliif namni tokko maal taate naan jechuu dhabe waan nama hin qabneef moo osoo ka biraa taate barin beekaan osoo nama gartee dhageettii qabu nama dandeettii qabu taatee ana ta'uu baatte silaa namni guyyaa 4 nama gartee asirratti haasa'ee namni tokko maal taate isaan jechuu miti akkamitti osoo inni daqiiqaa takka dubbate maaltu akka ta'u hin beeka. Garuu bakka dhugaan hin jirretti namni dhugaa barbaadu innu nama fayyaa qabu miti. Ammallee namni dhugaa isaa of afootti ilaalu machaa'edha. Osoo hin dhugin machaa kanaaf irra dibaan hin ta'u yoo gartanii akka amantiin jettuttillee akka gartee namummaatittillee yoo gartanii ka dhimma gartanii namni namaaf laalu taate irra dibu osoo hin taane gabbu'aniituma osoo laalanii jechuu barbaade yoo badiin jiraate immoo ifa manaa godha. Tole dhageessan gaa obboleessa keenya waan inni jedhe akka yaadanuu kan isarraa hubadhetti yoon doongaree nasreessuu dandeessanii silaa osoo haasawamee achi booda gartee inni shaataatii bee fedhe natti fakkaata. Akkasuma miire? Ani akkana galitti akkasii Muzammil akkuma loosumatti kamatti oduma maaqsa fi kana qineen hin taane loosumatti kis takka an akkasitti fedhaaji nama gariidhaaf bakka kana amma Oromoon dhugaadha aadaa adda addaa qabdi gariin mammaaqsanii ibsatti gariin geerarsaanii mirrisaanii akkasi amma warri miidiyaarraa kun irra guddaa waan ati haasofta kanaa hungaluuf nama goota gariidhaaf kallattumaan allakkii akkanaa miti akkatti haanaa dura naa haasaati eegan dhugaa san argadeen dhugaa lachuu bakka takkatti argatuu fedhaa akkasitti naa haasaa ajji murteeffadhu murtiin teetti deema maaliif jennaan ustaasni reefu maal siin jee arraba amma jirraadha siin jee yoo amma haguma gartee qalatan gidduu nuu beelaa itti Oromoon yoo hanguma baallabatti qabannee nabatti horannu san gidduu tarabbii gartee tarabbii sun dhufte waan dhufaan beekanii hagas jidduu shaadaa yoo barbaachisaa taate gooneti taasaa lafarratti gadi hin buunee akkas ta'atis qaama rakkoo irraa qabdu holtis hin finnee dhugaa tan teessii baafnaa kajuutti fakkaate yoo dogoggoruu baadde labeen kana ati walirratti feetamoo moo akka ustaazni geessanitti ayyaana sana dubbatu fees. Laali afaan jiru bira mallaan dhungatanii dhugaa jiru bira soban dubbatanii jaan siigalee walumaa galatti mucaan amantii isaas ni fadha dhugaa isaas ni fadha nama if biraa dhabee yoon du'e nama na awwaaluun qabu waan ja'amuutu natti dhagamee jeetteef dubbatee jira. Obboleessi kiyya ustaasni keenya kabajamaan inninis nu harka jira mucaan dhugaa kiyyaa na arga waan hin akkana ta'e duraanis mucaan muslimaa miira nama waan irra gaheetu jira sabraddiin nama dabalatee sagantaa nuu qabee sirritti haasoynee dhugaa isaa kana fixanii fi shaadaa isaanii deebistanii abbu sabraddiin yoon dogongoruu baadhee noof qolcha. Hayyee rakkoo tokko hin qabu. Ani immoo garuu waan hin dhaammadhu obboleessa keenya Muzammilitti dubbiin takka gaafa galteen namaatu dubbatee fixa. Sigaleemi dubbii takka namaa fixa, takka turaa fixa, takka du'aa fixaa jiran Oromoon akkasitti. Sigaleemi dubbii namaa. Nageellee dubbisaa dhiifamaa hojjetutti nagee keenya welcome nageellee ni manguttoo. Ani dhimma sooshaal miidiyaa gubbatti manguddummaa asoo kana wallahi hedduun irraa wanti qaba. Haqiiqaa dubbachuudhaaf yoo dhimma amantiirraa gaafii qabaatee yoo dhimma amantiirraa gartee dubbachuu barbaade inshallah rakkoo miti. Yoo ammoo personaalee dhuunfaa kadhaan kan dhabu san ka ta'u taate sigalee namni sun yoo biyya waan kana fiduma nama sanii walitti araaramuun dirqamaa miti rakkoo isaa qofa akka bartaniif barbaada. Nasraa ina amma akkana goona. Wanni isin jettanillee dhugaadha lubbuun ammaa jirra malee maal uf dura akka maal akka taanu hin beeknu. Silaanillee osoo gartanii shahaadas na qabsiistanii
gara amantii irra dhaladheetitti na deebistanii hawwii kiyya natti tola. Garuu duraa guddama ture. Guyyaa 4-5 waan ta'uudha. Duraa guddama keessa ture nan agarre amma eegan agartan irra diboo osoo hin taane mee guyyaa itti qabaatuma maaltu akka akkana na godhellee gartanii akkana ammatti akkanatti osoo hin taane. Kanneen haasoyna. Amma ammoo ani yeroon qabu haasoo keessan kanaa sun amman dhagahe hin dhageenye dawwalamanii na yaamanii waamcha waadheen dhufe baatii ramadaana yeroon tun gartee gabaabdu tartiiba qaraan fi waan hedduutu jira sigalee ani haajaa biraa qaba tana quban qabu haasoo ammoo harka keenyeen dhiifnu boruutti baallamannee yoo feene haasoyna shaadaan ammoo baallaman taatu shaadaa qabadhuuti yoo barbaachisaa ta'e baallama haasawaa itti deebinaan sin jechaa jira afaan oromoo. Lakki ustaaz barjee jira gurbaan hidhiisa amman dirqina mirga sallee eenyu fi maaliif yoo laali mucaa kije guyyaa 4-5 kanaa'u eegan amantii jijjiiradhee jira san keessan jiraa jee amantuma kiristaana keessatti jiraa jee amma immoo guyyaa gaalee sagal dhabsoole takuree san dadhabnee baay'aan sanitti hime mucaan guyyaa tokkicha kana guyyaa keessan baallama qabatanii deebitanii dhugaa kiyya guutumatti na agarteetti sin eeggadha duullee umaa miti khaju keessan jiraa jechuun isaati ammaa saniifu baallamatti qabadhaati walit deebi'aa irraa keessa wal argaa yookaan mana biratti illee taatu asittis taatu akkuma inni jeetti hojii deemaa malee amma ashaadaa inni ammatti nan barbaachisu kan fakkaate akkasuma mire dura dhugaan tiyyaa galtuudha. Nan barbaachisu shaadaan hin jenne dhugaa kiyyaa wajjin waan akkana godhe na sanuma wanni anjees sanuma wanni anjees dhugaa bakkuma takkatti ta'uu qabdi. Nan eeggadhaa khajuu mire. Deemini turumbaddu duran deemini ittiin jennu mucaa kana ammallee taanan akkuma Abu Sabraddiin jedhan haa laali Abu Zaifa dirqiin hin taatu beekadhu itti dhiiban ilman dalchinee jenni fedhii sana dhaabbattee malee namni kun nama guddaa daa'imaa miti. Hayi. Fedhinnaa dhufte malee uleen asin finnee barnuti mucaa kana aboo Muzambil yoo feete. Dhugaa isaas mi'a qoya abbummaa isaa fixatu Abu Sabraddiin. Ayyee. Mi'a guutuu kana obsa sheeriyaadis ni dawwalaa fi. Ayyee. Dhageessanii boru yoo rabbi jee. bara diinii kanattu bara Miyuutu godhadhaa mi'a dubbatu abbummaa Abu Sabraddiin. Miyuutu Mina godhaa. obsa guutuu sheeriyaad na dawwalaa fi. Inshallah sagantaa biraas waan qabochaaf Muzambil dhugatti yoo gartee amantii keessaa bahuun keessa sheenisutu taate inshallah shaadaa qabatee haasoo ammoo gartee waan gartee sadarkaa san isa geessisan boru baaba shariyaadillee yaamee wajjin haasoo mana kiyyatti dhugaa jirtu isinillee dhuftanii. Mucaa kana namni hundi harkatti dhawaniiti dhageeffadhu Abu Sabraddiin akka mucaa kanatti fideen sitti himaa dhugaa jirtu. Mucaa humaa keessaa baasaniiti. Bara mana taatee nyaata ani taatee taatee. Sifinima qoo ilaal ani sossobeetiin jeen siigalee ulamaayii qabna ummata gurguddaa waa hubatu jira jaalattee waan kanan goone obboleessa kiyya kanarra xiqqaa sin darbu siifin jira ustaasota yookaan sheekota barbaadeetiin dhugaa kan keessii arganii akka nama qabduu isaatiis if agartee mooraaliidhaa fi hamileedhaan gara amantaa teetiin nu deebitaa kootu jeetiin fide mucaa hamileen cabxee jiruu tana jibbelaa wanni ati hubachuu qabdu ammas wanni nan sitti himu galatoome ulfaadhu kabajamii yoo tarabbii itti dhuftes isaatu ifirraa mansuula akka shari'aa islaamaa dirqama silaa jechuu qabu firraa buustee jirta inni yoo haya jees yoo haya hin jennes garuu amantaa isaa deebuu fadhii fi hamilee qabaa siigalee Abu Sabraddiin fadhii qabaa rakkoo ummanni kiyya ka islaamaa na biran jiru yoon du'e nama na awwaalu hin qabu ani kophaa hafee addunyaa irra jiraadhee akkana ta'urra jee mucaan bitintir jee achi seene siigalee soo kanaafi dhugaa dubbattanii akka bira jirru amantii teenyallee seeraan itti himtanii mucaa yoo qaraatis qaree beekallee yoon beennallee siigalee welkaan gurma isaa keenya itti himtanii hubachiistanii dhugaa isaallee gartanii haqqa kana fudhachiistanii himdidini yoo tarabbii nama dhuftee uummata addunyaa kanarraa deemanii yeroon qabuu nutti hin baay'isin obboleessa kiyya ka addunyaa faakaraa obboleessa koo ustaasa keenya Abu Sabraddiin sa'aatii nuu kan yeroo qabi akkasitti yoo masii mijanne ustaasota qopheeffadhu dubbii kana xumuri galata. Nasraa yaada keetirratti waa tokko dubbachuu barbaada. Obboleettii kiyya yoo dhugaa naa himi fedhe isin dubbisuudhaaf kabajaa keessaniif waamicha waate si galeemi
namni kun namni baalamatee wayii hojii jiraare akkasii bara deemuudhaaf hin dhaabbatu jira si galee ayyaanaas deemanii beektan ijoollee xiyyan gabbaasu deemu. Sa. So saniifuu ani dubbii harka haayee bocolee hin dhiisu heeraan nama qaba akkasuma akkasiimi. Dhimmi amantii ammoo baalaman taatu namalees namni inni jira yoo gartee inni shaadaa lakkii wajjin hin fadhaajee taate namni biraa haa dhufu. Dhiifama naa godha. Akka isinillee nara laallee jechuu kiyya ani dhugaan isinitti mutu. Ila amma akkana goon. Ilmoo jaalatanii haadhan jibbanii jetti Oromoon. Amantii jaalattanii dhugaa kiyya jibbuun sirrii miti. Naaf gala saayikoo haga tokko nama saayikoo namaa hubatudha. Gurmeessaa Hoseen. Tole ayyee inshaallah. Nama biraa galchaa anas ragaa na eebbisaa Taate. Nasra. Akkana laadi gaa bisamadi yeroon qabu jee gurmee Hoseeni. Mucaan dhugaa jirtus dubbatee jira. Ustaasnillee yeroon qabu jee gaatan amma ulii gurmee isaanis dhufee isinii beeka akka gootanii dhugaa fi naggee. Okay. Gurmeessaa welcome. Assalamu alaikum. Waalaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasra. Wayye. Oh. Amma wanta ka disini baasu qabu jira. Ustadii ma gocana. Ustaad Abu Sabraddin, wama isin jettan kana jaato dubbira deebisanii fi dubbiin jijjiiramtu. Amma guyyaa mucaallee manni ni jee guyyaan eegama hajuu dubbate duran dubbate ni jettan. Ustadii akka baala gaariitti gocana warri komantiitis wanni Abu Sabraddin jee baalama malee dingata natti dhufte nama si tooradheetin yeroo itti qabanneef hin dhaajee malee ni dhiifnaan jenne garuu bakki inni meekshuur godhee adda baasuu barbaade shahaadan hanguma san jidduu nama dheeydu tarabbiitillee yoo jidduu kanatti namatti dhufte hin beeynu sanis hin finnuun jedhe ta dhugaa isaatillee ni barbaannaa wajjin gabuunee barbaannaa taatii jee malee dirqitti jiru beeka akkasitti wadha Abu Sabraddin yoo yeroon qabu jees sheekotiin hedduu jira isa qofaa miti kabiraas ni jira Abu Muwaas fas taatu baaba shariyaa fas taatu kabiraa laaluun numa danda'ama akka amma Mozambiikii kanaa miti. Ilmoo jaalatanii maarree jibbaan kajaansanii miti. Amma yeroon qabu akkatti isinii taati chooyisa isinii kanne malee dirqamaa miti kun namni dirqeessa fidees hin jiru akkasitti walii hubannee ustaasa biraa barbaannee fiduu ni dandeenya ammallee. Ayyee galatoomi turun baduu kanaaf isaallee sumaan nuuf fidee galatoomi ulfaadhu hubannee jirra. Anis waan hamaan dubbanne Nasraa anis waan hamaan dubbanne. Dubbanne waan matti dhageeme dubbate mucaan waan irra jiru akka qabdaan kan suuraan dhaabbadhu. An ka jedhe Welcome naani. har'a facaasii har'a haamadhuun hin taatu maarree eega gartanii amma isinitti hin tolle yerooma itti isinitti tolu sanitti qabadhaati waan kana laalaa jedhe. Yaa dhuga sirrii jette. Galatoomi Muzammil. Yaa thank you. Yaa it's okay. Amma hubannee jirra Ramzaa Abaarama. Kales duduma dhaabdee cite sadee miti baabaa Sheekh Riyaad fidii qoo. Inumaa ilillee ol daddarbata. Akka garaa keenya gubdu yaa Ramzaa. Deemii fiti mucaa jiruudhaan awwaaltanii jala teessanii qoflaa turtan. Deem baabaa Sheekh Riyaad fidii qoo. Gurmee welcome. Dem gasti eegaleyoomii duuda dhaabdee irra taa'ol seentee maal naa godhaa. Gurmeessaa baga nagaan dhufte bakka gurmeessaan kun ustaazuma Nasra. Ilmi nama qaba kunis. Gurmeessaan no akkasii mi dubbiin dhaabbadhu meeqaatis. Gurmeessaan sheekotii asirra jirtu tan hundanii caala wallahi. Rabbi isaa caalaa. Haasawaa malee bakka nuti barbaannu hin ga'u dhiisi wanni jechuun jirru amma fakkeenyaaf amma dubbii dhiiraa barbaanna laala amma agartanii dubbii karaa hundaan xumurru. Sirriidha. Gurmeessaan hadiisa himuu fi waa'ee quraanaa takkaffaadha. Wanti jechaa jirru karaarraa maqina amma. Karaarraa maqina maaltu karaarraa maqe hoo? Anyway, amma turumbatu ustaaza nuuf idda namni biraa cuqqaalama tokko dubbachuu hin dandeessan. Yoom gurmeessaa yoo dubbadhu gurmee mucaa kana gara islaamaa deebisuu barbaanna dhugaa isaa agarree fi gurmeessaan haqa namaa ni dubbata. Haqa maama bayyaanuu isaa dubbatee baase. Amma ustaaza Ramzaan dhufee Ramzaan haa fiduunu baabaa Sheekh qabaate lakkoofsa. Shahaadaa qabatu rakkoon hin jirtu amriyyootti dhufte hin beeynu. Dubbadhu deemaa jala tagalee. Taadhaa mucaa wayii du'aa si gaammatee mucaa amantummaa. Maal jette Nasra?
ቆይ amma waa'ee inni jedha geessanii yoo kanan godhuu hin dandeenye nam takka yaadan kannatina Anwar ana agartan yaan guyyaa afur amantii kana keessa jira amma daqiiqaa kanatti namaan si barbaada gabbuu zambir kiyya gabbuu inaa siin gaanaan nama si barbaade si amma nasra gadin buusin idis nama barbaadu jirraati yaa idis haya fidi nama idis gaa yaa godin yamma eegalte antuuta no video kana wara waan inni juu riikaardii godhani maal taate miidiyaa irra jira mucaan ammaa si waan bira turumbatu keenya nama fidi yaa ol ba'u oguu namni dhufe dhiis maaltu yoo dhiisi miskiina miskiina mataa nyaadhamee jiru والله قربان gurmeessa قربان جرا والله gurmeessa abu sabradiiti bilbilbe nam tokko mana kanatti riikaardii irraan godhu waan akka malee osoo nan ayyee okay namni bilbila abu sabradiin qabdan alba mee wajjala jiraatan ani lakkoofsa eegan biyya dhaqee filan jijjiire telefoona biraa keessan qaba abu muwaas amma ture isaan qabuu jee baallama naa qabaa jee dubbii eegalle ammaa dhumattuu amma eegalallee dhiisuu hin qabnu mucalleen dhugaa jirtu dubbate mucaan rakkina tokko illee hin qabu rakkina akka qabu sabata keenyaoo maal jettan Ataroon qabinaati ammoo irraa fixaa namni miidiyaa kanarraa baay'ee jira yoo ustaas Sabraddiin dhaqqabuu dadhabanillee jira.